Iraan dogoggoroota kanaan dura uumte guutummaatti fooyyessuun daqiiqaawwan dhumaa 98 fi 99 irratti walitti aansuudhaan kan lakkoofsiftee mo'attedha. Guyyaa Ashamaar Kafunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaadhaa kun sagantaa qophii ispoortiiti. Qophiin ispoortii keenyaa har'as kan itti fuulleffatu waldorgommii seena qabeessa biyya Kwaatar irratti geggeeffamaa jiruudhaan walmorkii seena qabeessa gulaallii adda addaa keessatti ramaddiilee adda addaatti geggeeffamaa jiruu fi biyyoota Afrikaa bakka bu'aniitiin waldorgommii irratti hirmaataa jiran kan keessatti ilaalluudha. Dursi addunyaa kanaan nageenyi isin haa dhaqqabu isiniin jecha sagantaa keenyatti isin deebisaa. Ani qopheessaan sagantichaa Falmataa Roorrooti. Kan dhaggeeffachaa jirtan mootummaa madda walaabuu miidiyaadha. Iraan dogoggoroota kanaan dura dhumate guutumaan guutuutti fooyyessuudhaan daqiiqaawwan dhumaa 98 fi 99 irratti walitti aansuudhaan kubbaalee lakkoofsifteen mo'attee jirti. Gareen biyyaalessa Iraanidha. Duratti fi akkasuma karaa bitaatiin taphataa deddeebi'eetiin yeroo hedduu kubbaa fuulduratti dhiibuu dhabuu isheetiin dogoggoroota ishee qunname hundumaa fooyyessuudhaan garee biyyaalessaa yeroo jalqabaaf dogoggora armaan dura raawwate fooyyessuudhaan seenaa addaa galmeeffate jechuudhaan miidiyaaleen dubbataa jira. Waldorgommii hanga ammaatti bara 2022 biyya Kwaatar geggeeffamaa jiru irratti gareen biyyaalessaa goolii hedduminaan keessummeesse garee Iraanidha. Gareen Iraanidha wal morkii isaa jalqabaa 1-2 jechuudhaan kan jalqabe biyya guddoo pirifachiisaa fi dadhabbii guddaa kan gaafate garee biyyaalessa Iraan wal morkii seena qabeessa Ingilaand wajjin godheen garee isaanii 6-2 mo'atamuun isaa ni yaadatama. Garuu akkuma jedhan kufanii hafuun seenaadha. Kufanii ka'uun dirqama jechuudhaan namoonni adda addaas kallattiilee adda addaatiin barreessaa jiru. Iraaniin dogoggoroota kanaan dura uummatte guutuun fooyyessuun daqiiqaawwan dhumaa 98 fi akkasuma 99tti walitti aansuun lakkoofsifteen Wilson ennaa mo'attu keessaayyuu daqiiqaalee dabalatoo qofa keessatti goolii 2 galchuudhaan kilabiin gareen biyyaalessaa Iraanidha. Sadarkaa kanarra ga'uun isaa ga'umsa ammantanatti mul'isaa jira jechuudhaan namoonni adda addaas dabarsanii jiran. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti haala qilleensaatiin wal qabate haala armaan dura eeggamneen wal dorgommii geeba addunyaa kanarratti daqiiqaan armaan dura dabalamaa ture. Yoo guddate daqiiqaa 5 kan ture ammatti immoo gara daqiiqaa 10tti ol guddachuun isaa carraa uumee jira. Sababbiin isaas ammootu sababa haala qilleensaatiin wal qabatee fi daqiiqaan kun dabalame jechuudhaan dubbatamaa jira. Seenaa kubbaa miilaa ishee keessatti biyyoota Awurooppaa yoo mo'atti yookaan kubbaa kiyyoo keessa mirmirsuudhaan fageenyarraa rukuteen goolii eeggaa Weelsan kallachiidhaan bira darbuudhaan saaphannaa goolii tuquu dandeessee jirti. Marreegaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasa kallachii qophii ispoortii irratti fuulleffachuudhaan hangurra isin buusaa jirru kan dhaggeeffachaa jirtan immootu gara madda walaabuutiin warroonni hordofaa saada keessan koomantii adda addaatiin nuuf barreessa. Ulfaadhaa wayyooma isiniin jenna. Walmorkii seena qabeessa gulaallii ramaddii A keessatti kan ramadamte bakka buutuun ardii Afriikaadha. Gareen biyyaalessaa Senegaal taphattoota ciccimoo ishee sababa miidhamaatiin dhabdullee abdii Afriikaanotaa taate garasitti kan imale gareen biyyaalessa Senegaal biyya Afrikaa irraa seenaa guddaa qabduuf waldorgommii Afrikaa keessaayyuu bara 2022 shaampiyoonii ardii Afrikaa kan ta'e gareen biyyaalessa Senegaal walmorkii biyya Kwaatar irratti hojii gaarii dalaga jedhame eeggamus hanga armaan dura keessaayyuu taphataa sarara fuulduraa Sadio Maaneetiin eeggamaa ture eeggumsi isaa hin genne jechuudhaan namoonni adda addaas dubbachaa jiru. Gareen Senegaalii sababbiin guddaan taphataa sarara fuulduraa urjii addunyaa kanaa kan ta'e Sadio Maaneedha. Sababa miidhamuutiin garee biyyaalessa irraa dhiibbamuu isaatiin wal qabate gareen biyyaalessa Senegaal armaan dura ga'umsa mul'isaa turee fi sarara fuulduraa irratti cimina qabu garsiisaan jiru jechuudhaan ergaan adda addaa gama deeggartootaatiin dubbatamaa jira. Taphataa sarara fuulduraa Sadio Maanee kubbaalee hedduu kiyyoo keessa mirmirsuudhaan gara fuulduraatti kan dhiibbaa guddaa gochuun beekamu
walmorkii kanarraa dhaabamuun isaa garee biyyaalessa Arsenaal miidhee jira jedhanii jiran. Waldorgommii guyyaa kaleessaa geggeeffameen gareen biyyaalessa Senegaal gara fuulduraatti poozeeshinii 54.7 ennaa deemaa turetti to'annaa kubbaa wal madaalaa kan geggeessaa ture. Haaluma kanaan gareen Kuwaataris 45.3 garee biyyaalessa Senegaaliin caalamuudhaan walmorkii irratti kan hirmaachaa ture kaleessa waaree booda ture. Haaluma kanaan success rate yookaan immoo kubbaalee isaan qabatanii fayyadamaa turanis 47-53 kan turuu fi kubbaaleen gareen biyyaalessa Kuwaatar gara goolitti rukute keessaayyuu shooting on targeetii 3 qofa ennaa ta'u haala kanaan gareen biyyaalessa Senegaal kubbaalee kallattiilee eeggatan 5 rukutuu danda'ee jira. Haaluma kanaan offsides 4 ennaa seenu gareen biyyaalessa Kuwaatar gareen Senegaalis offsidii 3 seenuudhaan gareen biyyaalessa Senegaal walumaa galatti daqiiqaa 41 irratti lakkoofsa gal kubbaa jalqaba ennaa lakkoofsu Diyaan kubbaa kana saala ajaa'ibsiisan lakkoofseera. Goolii lammaffaas daqiiqaa 48tti Farmaariin kan galchee yommuu ta'u haaluma kanaan walmorkiin walumaa galatti goolii 3-1 xumuramuu danda'eera. Ramaddii kana keessatti ammas Arsenaal darbuu isaa kan hin mirkanoofne kolcha. Ammas ramaddii kana keessaa gareen biyyaalessa Senegaal sadaffaa irratti argamaa jira. Walumaa galatti keessaayyuu ramaddii A jalatti kan argaman Neezerlaandii fi Ikwaadooris falmii gurguddaa erga geggeessaniin boodatti gareen biyyaalessa Neezerlaand akkuma dirree seenee turtii daqiiqaa 6 booda goolii jalqaba ennaa lakkoofsan garuu dubbichi faallaa ta'ee Senegaal irratti kan kiyyeeffame fakkaata jedhanii jiran. Gareen biyyaalessa Neezerlaand kubbaalee hedduu gara gooliitti jijjiiruu danda'u garuu osoo gara gooliitti hin kiyyeeffatin turuun isaa Ikwaador qolqixxee akka ba'aniif yookaan qabxii qoodamanii bahuudhaan Senegaal irratti dhiibbaa fiduudhaaf waan deeme fakkaata jechuudhaan deeggartoonni garichaa dubbataa jiru. Neezerlaand yeroo ammaa kanatti ramaddii kana keessaa darbuuf carraa guddaa kan qabdu qabxii 4 qabattee Ikwaadooris qabxii 4 qabattee gareen Senegaal irratti mootuu 3 akka qabuu fi gareen Senegaal mo'achuun isaa mootu carraa itti aanuuf darbuu qabu. Laabuutti wal duraa fuunee kan isin biraan gahaa jirrudha. Ramaddii A keessatti gareen Neezerlaand qabxii 4 qabatee ennaa jiru. Ikwaadooris qabxii 4 qabachuudhaan Senegaal sadaffaa irratti qabxii 3 qabachuudhaan argama. Ramaddii A keessaa B qopheessituun wal dorgommii kubbaa miilaa bara 2022 Kuwaatar ammumarraa garee kana keessaa ba'uun ishee beekamee jira. Ramaddii B jalatti kan argamu gareen biyyaalessa England Ameerikaa wajjin kan taphate kaleessa galgaladha. Gareen biyyaalessa Iraan garuu immootu walmorkii kana keessatti guyyaa har'aa mo'achuun isaa carraa guddaa kan ta'ee fi Ingilaandii fi Ameerikaan wal qixxee ba'uun ammas immootu wal dorgommii gara fuulduraatti gareen biyyaalessa Iraan dirqama akka mo'atu gatee jira. Walmorkii dhufu Iraan Ameerikaa wajjin kan qabu ennaa ta'u Ingilaandii immootu Weelsii wajjin qabdidha. Keessaayyuu gareen biyyaalessa Iraanidha. Walmorkii itti aanu yookaan wal qixxee ba'us ta'e yookaan qabxii qoodamus ta'e kallattiidhaan gara ramaddii itti aanuttis darbuu danda'a. Garuu Ameerikaan yookaan mo'attu taate gareen biyyaalessa Iraanii wal dorgommii kana keessaa gulaalli itti aanutti darbuudhaaf carraan qabu xiqqaadha jechuudhaan ogeeyyonni barreessaa jiran. Gareen biyyaalessa Iraanii ka'umsa har'aa mul'ise irra deebi'ee yookaan mul'isu ta'e gara itti aanutti darbuun salphaadha jechuudhaanis namoonni tokko barreessan. Ramaddii kana keessaa Ingilaand qabxii 4, Iraanis qabxii 3 lammaffaa irratti inni argamtu. Ameerikaan immoo qabxii 2 lammaffaa sadaffaa irratti argamti. Weels immoo ramaddii kana keessaa xumura irratti argamuu fi akkasuma garee kana keessaa ramaddii kana keessaa booshii beektee jirti. Biyyi seenaa dalagdee Suud Arabiyaan garee addunyaa irratti maqaa gaarii qabuu fi yeroo 36 mo'atamuu kan hin dandeenye garee biyyaalessa Arjentiinaa mo'attee ramaddii C keessa sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Suud Arabiyaan wal dorgommii seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaa fi Arjentiinaa tapha addunyaa irratti biyyoota Eeshiyaa keessaa kan mo'atanii fi goolii 2 lakkoofsuu dandeetti ta'uudhaan galmooftee jirti.
Poolandis ramaddii kana keessatti qabxii tokko argattee innaa jirtu. Meeksikoonis qabxii tokko qabattee jirti. Arjentiinaan qabxii duwwaa qabachuudhaan xumura irratti argamti. Ramaddii caa keessaa har'a waaree booda kan godhamu gareen biyyaalessaa Suud Arabiyaadhaa kallattiidhaan Poolandii wajjin innaa gatu. Haluma kanaan Meeksikoonis Arjentiinaa wajjin kan wal falmantaa. Ramaddii kana keessatti gareen biyyaalessaa Suud Arabiyaa qabxii 3 qooddachuudhaan haluma kanaan Poolandis qabxii tokko qabachuudhaan Meeksikoo fi wal duraa duubaan ta'anii jiran. Arjentiinaan Meeksikoo mo'attu taanaan kallattiidhaan tapha kana keessaayyis bahuu dandeetti kan jedhamu yaadni adda addaa kennamaafii jira. Keessaayyuu gareen biyyaalessaa Suud Arabiyaa tapha kana qixas ta'e yookaan mo'atu taatee ramaddii kana keessaa darbuu ni mirkaneeffata jedhaniiran. Oduu gama biraatiin Biraazil seenaa waancaa addunyaatiin taphoota ramaddii 16 darban hirmaattee homaa osoo hin mo'atamin itti fuftee jirti. 13 mo'achuudhaan 3 qabxii kan qoodatte gareen biyyaalessaa Biraazil biyya Roonaaldiniyoo koochaa fi kaanuu kan taate Biraazil ammas akeekaa fi kaayyoo taphattoota kaleessaa cimsitee itti fuftee jirti. Biyyoonni Yugoslaaviyaa durii amma biyyoota hedduutti gargar bahan kunneen waancaa addunyaatti Biraaziliin erga mo'atanii waggaa 88 lakkaa'amanii jiru. Taphoota 18 biyyoota kanneen waliin taasifteen hin mo'amin itti fuftee jirti. Maskootii waancaa addunyaa 21ffaa tapha ramaddii wal arganii Biraazil 2-0dhaan mo'attee turte. Har'as isuma irra deebitee mirkaneeffattee jirti. Gareen biyyaalessaa adda fudhatee jira. Taphoota 5 darban Biraaziliif hiriiree hundarrattuu galiiwwan kan lakkoofse Riichaarlison taphataa cimaa taphasanii jedhamuunis fudhateera. 8 lakkoofsuun tokko mijeessee laachuudhaanis seenaa adda dalagatee jira. Taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Biraazil lakkoofsi 9. Galiiwwan lamaan yoo lakkoofse 77 riikaardii Peelee sanii ol yoo lakkoofse riikaardiin kan dhuunfaa isaanii taasifata jedhamee eegamaara. Jedhamee miidhama keessummeessee jira. Kaatar 2022 deebi'ee hin fakkaatu. Madagaa kan dhaggeeffachaa turtan sagantaa tamsaasa kallattii qophii ispoortiitii waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa asumaan nagaa keenya isinitti dhaammanna.